Qabiyyee sattaanutti yeroo ceenuu afgaaffii namoota beekamoo wajjiniin LTV irratti taasiftuun kan beekamtu akkasumas immoo hordoftoota hedduu kan irratti gaazexeessituu Beeteleem Taaffasee dhiibbaa mana hojii isheerra ga'een hojii dhaabuudhaaf dirqamuu himatte. Hojiin isheen dargaggoota akkasumas kanneen ishee qeeqan hedduu kan horatte gaazexeessituun kun doorsa qofa otoo hin taane yaaliin ajjeechaas narratti raawwateera jettiin. Waa'illi koo Bizoor Qolaanaa bilbilaan dubbiseera. Iyyannaa hojii gadhiisuu galfadheera. Kaleessa galgala galche. Iyyannaan kiyyas fudhatama argateera. Kanaaf LTV waliin hariiroon qabnu dhumateera jechuudha. Caanaw min nabbar dhiibbaan sirra ga'e maali? Dhiibbaa laasi mudate moo achuma waajjira keerraa kan si mudateedha? Lakki inni ala kan turee fi kan baratamedha. Nama dhuunfaa garee gurmaa'etu qameera jedhuun kan namarratti raawwatamaa bahedha. San akka sagantaa bu'aa kiyyaatti waan ilaaluuf hedduu waan na jeequ miti. Sun kan hojii gadi na lakkisiisus miti. Waajjira keessaa garuu sagantaa ani hojjedhu irratti dhiibbaa guddaa fi duula taasifamutu jira. Sagantichi manichaaf madda galii guddaa kan ta'ee fi daawwataa hedduus kan qabu ta'us dhiibbaa hedduutu irra gaha. Manicha keessa ilaalcha siyaasaa adda addaatu jira. Sagantaan kun sagantaa hojii guddaa barbaadudha. Haa ta'u garuu qorannoo taasisuu irraa eegalee hanga keessummaa affeerutti hojii hunda kophaa kiyya hojjedha. Sagantaa kaan waliin yoo madaaltu xiyyeeffannaan sagantaa kiyyaaf kennamu gadaanaadha. ውጭ አይሉኝም ግን ሲስተሙን ያበላሹና እንዳልሰራ ፕሮግራሚንግ እንዲበላሽ ወይም ሌሎች የተለያዩ ጫናዎችን አድርገው sagantaan gaarii akka hin taane dhiibbaan irratti taasifama. Kun akka furamu irra deddeebiin gaafadhee bulchiinsi dhimmi kanarratti hojjetu baay'ee laafaadha. Bahinaan hin jedhan garuu immoo akka sagantaan kiyya badu an akka inni hojjenne na danqaa turan. An fedhii kiyyaan hojii akka gadhiisu waan fedhan fakkaata. Kun waggaa 2 ol ta'eera. Erga dura taa'aa abin dubbise booda duula narratti baname kophuma kiyya keessummeessaa ture malee akka dhaabbataatti miti. Himatni abbaa taayitaa osoo hin hafin ana bira dhufa. Dhaabbatichi homaa dawoonaaf hin taane. ይህን ጉዳይ ለመቋቋም ሞክሬ ነበር። አሁን በጣም kana hunda dandamachuuf yaalee ture. Amma garuu gadhiisee bahuun furmaata waan natti fakkaateef iyyata galfadhe. Isaanis simatanii na geessaniiru. Hojii jaaladhee hojjedhu ture. Gufuuwwan hojii irratti na mudatan caalaa dhiibbaan keessaa narraa gahaa ture rakkoo guddaa natti uumeera jedhee yaada. ተግዳሮት ይልቅ በውስጥ ያለው ነገር ከፍተኛ ክፍተት የፈጠረብኝ ይመስለኛል እኔ ላይ ካላዊ ቃማን ሜዳ ስራ ገጅራ አመደ ወይ አንድ ጊዜ በትግራይ ግንጂ የመገደል ሙከራ ተደርጎብኝ ነበረ። Yeroo tokko Tigraayitti yaaliin ajjeechaan irratti raawwatamee ture. Sirna awwaalcha Jeneraal Sa'aaraa irratti argamee ture. Uummatni mufatee ture. Mormii guddatu ture. Sirna awwaalchaas waan tureef dheekkamsa guddaatu ture. በሰዓቱም ቀብርም ስለነበረ ከፍተኛ ነበር እኔም ሲገኙ ያው እኛን በተሻለ ሁኔታ ጎድተናለች ብሎ ስለሚያስቡ ቁጣ ያመጣው ነው ተዘጋጅተውበታል። Numiiteetti jedhanii waan yaadaniif ta'uu danda'a. Yoo na argan tasa aarii waan yaalan natti fakkaata. Itti yaadamee yookiin karoorfamee waan yaalame natti fakkaatu. San salphiseetuma ilaala. Sanaan ala dursiis adda addaarra kan hafe miidhaan narra gahe hin jiru. እንደምትመለከት ከምታለው ከዛው ተጋግሎ የሚያልቅ ነገር ነው አብዛኛው። ወደፊት ይሄን ፕሮግራም ሌላ ሚዲያ ላይ ገረ ፉልድራት ሚዲያ ብራንድ ይቡዳፎ ያደ ቀብዳ ሚዲያ ወጣት ፕላን የለኝ በርግጥ ትንሽ መረጋጋት ያስፈልጋል። Miidiyaa irraa dhabamuuf yaada hin qabu. Xiqqoo yeroo fudhadhee tasgabbaa'uu akka qabu yaada. Miidiyaa irraa fagaadhee waan jiraadhu hin se'u. Hojii hedduu yaaleera. Akka sagantaa dhiyeessutti kanan jaaladhu hin jiru. Kanaaf achumaan hin hafu nan deebi'aa jedhee yaada. ፕሮግራም አቅራቢ እንደመሆን ለምወደው ነገር የለምና ለዘላለሙ በዛችሁ እንደማልቀር አስባለሁ መለሳለሁ ብዬ አስባለሁ። Dhiibbaa mana hojii LTV irraa narra ga'eera jechuun gaazexeessituun kun himatte ilaalchisee maaneejara waliigala LTV Aadde Wubisheet Raggaasaa yaada akka nuu kennaniif eeyyamamuu hin taane yaada mana hojichaa kan argannu yoo ta'e qabanneetu dhiyaannam.